Lixa Oromiyaatti woboo fi humnooti mootummaa wal waraansa cimaatti jiru. Siraaj sabaaf gabaasaa bal'aa qindeessee jira. Eda halkan irraa jalqabee lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa humnoota mootummaa irratti banuun dhagahameetii jira. Magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo fi magaalaa Wallagga Lixaa Gimbii akkasumas magaalaawwaniif aanaalee kanneen akka Innaangoo, Ganjiim, Hoomaam, Mandiim, Anfilloo fi Muggii dabalatee magaalotaa fi aanaalee kan biroo hedduu keessatti lolli jabaan geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbiim toora Tiwiitara isaanii gubbatti dhimma kana ilaalchisuun ibsa kennaniin waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Dambidolloo fi Gimbii keessatti humnootii mootummaa irratti haleellaa raawwachuu fi magaalattii keessatti sochii taasisaa jiraachuu himaniitii jiru. Lolli jabaan magaalota qabachuuf taasifamu kun eda halkan kan baname wayita ta'uun waraanni bilisummaa Oromoos magaalota garaagaraa keessatti alaabaa dhaabutu ibsame. Magaalaa Dambidollootti mana hidhaa godinaa fi waajjiraalee poolisii waboon seenuun hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamanii jiru jedhameetii jira. Magaalaa Gimbiitti ganama sa'a tokko irraa eegaluun lola banameen guyyaa har'aa sochiin hawaasaa magaalattii keessa dhaabbachuu fi hawaasni gara manaatti akka deebi'u ajajamuu jiraattonni himaniitii jiru. Magaalota godinaalee Wallaggaa lamaan keessatti wal waraansi ammallee kan itti fufee jiru yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo ifaan magaalaa keessa socho'aa akka ture odeeffanneetii jirra. Magaalota aanaalee garaagaraa keessa waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan socho'aa akka jirus dhageenyeetii jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo erga tibba kanam kora geggeeffatee asitti duula cimaan bana jedhamee eegamaatii ture. Godina Shawaa Lixaa gandoota baadiyyaa aanaa jalduu keessatti waraana bilisummaa Oromootiif deeggarsa taasiftan jechuun hawaasa reebuu fi hidhuun akkaan hammaachuu jiraattonni himanii jiru. Aanaa jalduu ganda sariitii jaamu keessatti abbaa warraa kee bakka inni jiru nutti himi jechuun haadha Oromoo Aaddee Biraanee Baay'isaa jedhamtu daa'ima ishee waliin humnootiin mootummaa hidhanii jiru. Dabalata qabna. Aaddee Biraanee Baay'isaa dheengadda waaree booda ture. Qaamolee mootummaatiin reebichi hamaan kan irratti raawwatame. Humnoonni mootummaa reebicha hamaa erga irratti raawwatanii booda daa'ima xiqqoo waggaa 3 waliin ishii fuudhanii deemu miseensonni maatii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Gochi gara jabinaa kun gandoota baadiyyaa aanaa jalduu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiif deeggarsa taasiftan jechuun hawaasa irratti raawwatamaa jiraachuus jiraattonni aanaa jalduu ganda sariitii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Ganda sariititti nama barbaadan yoo dhabanii haadha manaa argan haadha manaa daa'ima wajjin reebanii daa'ima haraasii wajjin namni dhantu jira. Deebi'aati immoo haadha manaas manatu abbaa manaas yoo dhaban mana caccabsanii horii guurrachuu jira. Abbaa manaa hin barbaadaniif bilisummaa Oromootiif isaan qallabdaa garee isaaniitti miseensa isaaniitti kan jedhamu. Maatii Aaddee Biraanee warraa manaa dhabnaan ishii qabanii too daa'ima mucaa dhalattuu akka dhagna qabsiisetti isaa wajjin hin hidhanii hidhaa keessa hidhamne. Jaldubatti hidhamee waajjira poolisiitti reebamaniiti daadhessanii loggoon laalchisaniitu akkasitti daa'ima waggaa 3 lukaan oofanii ganda sariititti amma aanaa jalduutti. Abbaa warraa kee bakka inni jiru nutti himi jechuun haadha Oromoo Aaddee Biraanee Baay'isaa irratti reebicha hamaa erga raawwatanii booda daa'ima waggaa 3 waliin gara jalduu geessuun waajjira poolisii aanaa jalduutti hidhuu kan himan jiraattonni Aaddee Biraanee Baay'isaa sababa reebichi irratti raawwatameen miidhaa hamaaf saaxilamte yeroo ammaa kana nyaata nyaachuu hin dandeessu jedhu. Hawaasa nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun reebuu fi hidhuun akkaan hammaachuu jiraattonni OMN dubbisee himaniiti jiru. Ganduma sariitii keessatti waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa taasiftan jechuun qaamoleen mootummaa qonnaan bulaa Oromoo obbo Gazzaany Mardaasaa jedhamu irratti reebicha hamaa raawwataniin du'aa fi jireenya gidduutti isa gatanii akka deeman miseensonni maatii himanii jiru. Dabalataanis humnoonni mootummaa har'a ganama qe'ee obbo Waltajjii Margaa dhaquun
ati miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun isa qabuuf yoo yaalan inni harkaa waan ba'eef qe'ee isaa saamanii miseensota maatiis gara mana hidhaatti fudhatanii adeemanii jiru jedhu jiraattonni ganda sariiti. Qaama mootummaatii dhiibbaa namarraan gahaa jiru. Waltajjii margaan jedhan nama dhufanii mana cakkarsanii kutuu tokkitti kan qabuu fi obboleessa isaa fudhatanii deema. Waltajjichi makatee horii fi obboleessa isaa fudhatanii deemanii. Eegatu ammoo gaafuma adda biraanii qaban sana Doozaan Mardaasaa kan jedhamu dabattabanii du'e kan jedhamuun gatanii deeman. Ajjees jedhaniitu biraa deema. Sodaa qabna taa'ee labsii labsuudhaan yoo manaa deemne yoo caccabsoo nutti dhufanii ni dabaddabu. Sodaa cimaa qabna. Aanaa Jalduu keessatti manneen jiraattotaa gubuu fi qonnaan bultoota Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuun hidhuu fi saamuun akkaan waan hammaateef hawaasni qe'ee gadi dhiisee baqachaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dhukkubsachuun haala hammaataa keessa jiraachuun dhagahame. Qondaalli kun dhibee isaatiif dawaa argatee akka bayyanatuuf dhuunfaan akka hin yaalamneef poolisiin dhoowwuu maatiin himanii jiru. Qondaalota ABO mana hidhaatti dararamaa jiran hedduu isaanii manni murtii bilisa baasus poolisiin maalna dhibdeedhaan hidhaatti hambisee jira. Muhammad Fantaalle gabaasa dabalataa qaba. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun haala yaaddeessaa irratti argamu jedhame. Hospitaala poolisii Federaalaa fi hospitaala Lagahaaritti wal'aanamanis wal'aansa gahaa waan hin arganneef ammallee dhukkubnitti hammaatee jiraachuu maatiin isaanii himanii jiru. Obboleettiin obbo Mikaa'el Adde Silgee Baqqalaa hospitaala poolisii Federaalaa fi Lagahaaritti geeffamee ilaalamus fooyyee tokkollee osoo hin agarsiisin gara buufata poolisiitti deebifamu Addis Istaandarditti himtee jirti. Qondaalli ABO kun erga yeroo jalqabaa qabamanii caffeetuma yookaanum 6 kiiloo lafa jalatti hidhamanii miidhamanii turan jedhame. Boodarras galaanitti dhokfamanii hidhamuun hedduu miidhamanii wal'aansa osoo hin argatin turuu himte Silgeen. Qondaalli kun dhibee isaaf dawaa argatee akka bayyanatuuf dhuunfaan akka hin yaalamneef poolisiin dhoowwuus maatiin himanii jiru. Sababni bayyanachuu dhabuu Mikaa'el Booran wal'aansa gahaa dhabuu akka ta'e obboleettiin isaanii ibsitee jirti. Dhukkubnitti cimee laafee jennaan poolisiin guyyaa roobii yookaan waxabajjii 8 gara hospitaala poolisii Federaalaa geessan jette. Achirraa immoo qorannoo dabalataatiif gara hospitaala Lagahaaritti ergame achittis arguu hin dandeenye boru deebi'ii jedhaniini. Guyyaatti aanu kamisas deebisanii geessanii bu'aa qorannoo altiraasaawundii ilaalanii qoricha wayii kennanii fi wanti sodaachisuun jiru yoo si dhiisuu deebitee dhufta jedhanii gara mana hidhaatti deebisan jechuun haala ture ibsite Silgeen. Erga mana hidhaatti deebi'ee booda hanga ammaatti dhukkubichi daran itti jabaachuun haala ulfaataa keessa jiraachuu isaaniitu gabaafame. Obbo Mikaa'el maatii isa ilaaluuf dhaqeeyyuu ol jedhee dubbisuuf humna kan hin qabne ta'uu himuun haala kanaan turraan dhimmi lubbuun jiraachuu isaaniitu yaaddessaa akka ta'e dubbatte obboleettiin isaanii. Tibbana buufata poolisii Burraayyuutti deddeebi'uun haala isaaniitiif waahillan isaanii irra jiran hordofaa akka jiran kan himte obboleettiin obbo Mikaa'el Booran haalli qabiinsa mana hidhaa bifa duraan turerra fooyya'aa ta'ullee yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti qorritti hammaachaa akka jiru himachuu isaanii dubbatte. Kana malees manni murtii si'a 3 bilisa erga isaan baasee boodam himannaa tokko malee seeran ala hidhamanii akka jiran yaadachiiste jirti. Abukaatoon isaanii Tuulii Baay'isaa gama isaatiin yaada Addis Istaandardiif laataniin yeroo ammaa kana qondaalonni ABO 7 himannaa tokko malee mana hidhaa buufata poolisii Burraayyuutti akka argaman himanii jiru. Obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennasaa Ayyaanaa ammoo abbaan alangaa waan isaan himachiisu hin jiru jechuun galmee isaanii erga cufee waggaa 2 guutuuf. Qondaalonni mana murtiitiin bilisa ba'an akka hiikamaniif carraaqaa jiraachuu kan eeran obbo Tuuliin bakki nuti ittiin iyyanne hin jiru. Mana murtii sadarkaan jiran hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti iyyannee manni murtii akka isaan gadi lakkifaman ajajeeraa jedhan. Komishinii poolisiittis iyyannee jirra. Akkasumas jarreen kun kan himataman labsii farra shororkeessummaan waan ta'eef dhimmi kun kan isaan ilaallatu abbaa alangaa waliigalaa federaalaattu hordofee yoo akka qabaatan akka himataman himannaan irratti hin dhiyaatu taanan ammoo akka gadi lakkifaman jennee jechaanis barreeffamaanis iyyannee jirra garuu deebii hin arganne jedhan. Baha Oromiyaa godinaalee Harargee bahaa fi lixaatti dargaggoota hidhuu fi dirqisiisanii gara waraanaatti oofuun hammaatee jira jaame. Araddoota baadiyyaa aanaalee godinaalee Harargee lamaanii irraa
guyyaa guyyaan dargaggoonni dabballootaa fi humnoota tikaa mootummaatiin guuramaa jiraachuu maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Humnootiin kunneen kanaan dura barattootaa fi dargaggoota biroo hojii isiniif uumna jechuun gowwoomsanii gara waraanaa oofaa turan amma immoo gandoota baadiyyaa keessa deemuun dirqamaan guuraa jiru jaani. Maatiin ilma tokko malee hin qabne birrii 10,000 hanga 20 kaffalchiisaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Kana malees magaalota akka Awwadaay, Haramayaa, Dhangaggoo, Calanqoo, Kaaramillee, Baroodaa, Qullubbii, Laangee, Watar, Dadar, Hirnaa, Qunnee fi kanneen biroo keessaa namoota iddoowwan garaagaraatii gabaa godhachuuf dhaqan funaananii gara kaampii waraanaatti geessaa jiru jaani jiraattonni. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa ji'a caamsaa keessa sadarkaa olaanaa irra ga'e. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa ji'a eebilaa keessa 36.6 ture. Ji'a caamsaa keessa 37.2 irra ga'uu isaa ragaan yeroo dhihoo ejensii istaatiksii giddugaleessaa Itoophiyaa baasee ni mul'isa. Ajansiin istaatiksii giddugaleessaa Itoophiyaa yookaan SCA qaala'insi meeshaalee nyaataa ji'a dabreerraa 100% xiqqoo dabalee ji'a caamsaa keessa 43.9 ga'uu ibsee jira. Gatiin kuduraa fi muduraa ji'a dabre keessa daballii kan agarsiise yommuu ta'u, gatiin midhaan nyaataa kanneen akka boqqolloo, mishingaa fi qamadii hir'ina agarsiisuu ejensiin istaatiksii giddugaleessaa Itoophiyaa ibsee jira. Gatiin foonii, gatiin aannanii, hanqaaquu fi zayitii nyaataa biyya keessaa fi kanneen biroos dabalee jira. Weerarri COVID-19 warwaraansi jijjiiramni qilleensaa hongeen kibbaa fi baha biyyattii mudatee qaala'insa jireenyaa hamaa wantoota hordofsiisan akka ta'an ibsa kana keessatti eerameeti jira. Itoophiyaan biyyoota baha Afrikaa keessaa qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa duraa irra jiraachuu ishee gabaasaaleen mul'isan bahaa jiru. Oduu keenya xumuraatiin dorgommiin Qur'aanaa idil addunyaa yeroo jalqabaaf kaleessa Itoophiyaa istaadiyeemii magaalaa Finfinnee bakka uummanni musliimaa 1000 argametti adeemsifamee jira. Pirezidaantiin Majlisaa Itoophiyaa haaraan tibbana filataman Sheekh Hajji Ibrahim haasaa baniinsaa sagantaa kana irratti taasisuun guyyaan kun Itoophiyaadhaaf guyyaa seena qabeessa jedhanii jiru. Dorgommiin Qur'aanaa kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota 40 kanneen akka Ameerikaa, Kanaadaa, Joordan, Yemen, Suudaan, Aljeeriyaa, Morookoo fi kanneen biroo irratti hirmaatani. Dorgomtoonni dorgommii gosa sadii hifzii Qur'aanaa warreen yeroo Qur'aana dubbisan hafuura dheeraa qabaachuu danda'anii fi sagalee bareedaa baasuu danda'an akkasumas waamicha salaataa yookaan azaanaan dorgomanii jiru. Dorgomtoonni hifzii Qur'aanaa umrii waggaa 25 gadii kan hirmaachise yommuu ta'u, hafuura dheeraa qabaachuu fi sagalee bareedaan qara'uun dorgomtoota umrii 50 gadii hirmaachiseeti jira. Dorgommii azaanaa yookaan waamicha salaataatiif daangaan umrii hin kennamne. Dorgommii hifzii Qur'aanaa Joordan irraa Muhammad Nuur tokkoffaa wayita bahu, Muhammad Abdoo Yemen irraa lammaffaa, Ibrahim Hassan Suudaan irraa sadaffaa baheeti jira. Injifattoota hifzii Qur'aanaa tokkoffaa baheef $10,000, lammaffaa kan baheef $6,000, sadaffaa kan baheef $3,000 kennameefii jira. Dorgommii azaanaatiin lammiileen Indooneeziyaa fi Aljeeriyaan wal duraa duubaan tokkoffaa hamma sadaffaa bahuun badhaafamanii jiru. Hafuura dheeraa fi sagalee bareedaa Qur'aanaa qara'uun Morookoo fi Yemen tokkoffaa fi lammaffaa bahuun badhaafamanii jiru. Dorgommiin Qur'aanaa idil addunyaa kun Itoophiyaatti adeemsifamuun hawaasa musliimaa Itoophiyaa biratti gammachuu guddaan simatamee jira. Fuulli miidiyaa hawaasaas kanuma ja'aa jira. Siraa sabaaftu gabaase. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte yaanne himaa umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.